Akkuma argaa jirtan kana micayyoon tuni gara Itoophiyaa yeroo galtu uniformidhaan gara Itoophiyaa galaa jirti. TikTokii isheet irraa ijoollee baay'een gadi buusanii akkanatti galtii kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuu fi ana waan ajaa'ibe tokkollee hin qabu. Uffata so gin yaa'u namatti dhaga'amuu danda'a. Gin namni kaayyoo qabu kamiyyuu namni kaayyoo qabu insaalfatu jechuudha uffata kana uffatee gaafa galu. Gin namni namarratti ilaalaa ija namaatiif iyyuu gaarii miti. Gin micayyoon tuni waan baay'ee akkas nama eenyu jettee miti. Nagaadhaan galuun isheetu waan guddaadha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taana. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube askaalechatti argamtan jirtu ani jira nagaa keessaa qe'ee egaa bilbilatu akkuma argaa jirtan bilbilaa jira. Warreen YouTube kana haaraa taatan like godhaa subscribe illee godhaa itti dabalamaa isiniin jedha. Haa ta'u malee micayyoon tuni akkuma beektan akkuma argaa jirtanii uniformidhaan galtee TikTokiin illee anuma isheetti anuma dhuunfaa isheetii jechuudha. Ani galeetoo ilaalee gara Itoophiyaa uniformii kanaan galtii ijoolleen jedhan namoota baay'ee bakka baay'een isaanii hin kolfuu kun immoo akkamitti kanaan galtii jedhanii namoonni geddaniifis ni jira namoonni kolfanis ni jira jechuudha. Yaa ta'u malee immoo waan nama saalfachiisu miti waan guddaan fayyaadhaan galuun waan guddaadha. Isinii galee uffata osoo hin taane tokko faratti nagaan galuudha. Annaa kana inni guddaanii so namoota baay'eedha jechuudha. Kanarratti gaafii maal taatee hin dhukkubsatti garuu micayyoon fayyaadhuma isheeti. Dhugaa dubbachuuf ani nan beeka jechuudha gara TikTokiitiin yeroo hundaa yaa'u ni beektu warreen mana madaamii hundumti keessanuu ni beektu mijachuu fi dhiisuu danda'a. Haalli mana keessaa uffatuma illee ittiin jijjiirrattutu yookiin mijachuu fi dhiisuu danda'a malee mijattiin fayyaadha. Fayyaa taanaan TikTokii waraabdi haasuuf illee gadi lakkiste. Gin micayyoon tuni dhugaa dubbachuuf anaaf gin waan eenyu miti gin waan nagaadhaan galuu isheeti. Dhugaa dubbachuuf waan nagaa fayyaa dhangaluu namoota meeqa akkuma argaa jirtan fayyaa tamasgeenii barbaachisa malee baga nagaadhaan galtee barbaachisa malee waan nama boojjisu yookiin immoo waan nama kofalchiisu tokkollee hin qabu. Waan nama addaa waan nama fayyaa nagaa maatii ofii ijaan arguudha. Akkasii namoota meeqa kan ba'eetoo alatti hafuu namoota meeqa odoo maatiin argin waggaa dheeraa hojjetee yookiin immoo affanamee kan jiru namoota meeqa isaanirraa maal barattu isaanirraa yoo namoonni isaan argitan namoonni isaan beektan namoota akkasii warreen beektan waan kana waan nama ajaa'ibu miti. Annaa akkasii yaa ta'u malee immoo waan nama fayyaadha. Micayyoon tun tarii yoo ta'uu fi baates yookiin immoo akkuma beekamu micayyoon takka namoota ijoollee hedduun alatti ba'anii hin baane jedhan namoota lubbuu isaanii qaban namoota meeqatu jira hin jiru hin beektus hin beekna. Kanaafiyyuu waan nama ajaa'ibisu miti. Waan nagaadhaan galuudha uffata miti. Abbaaf yaani namaaf hin jiraadhu dhugaa dubbachuuf namaaf hin jiraadhu. Gin akka namoota ijoollee baay'eedha. Ana wajjin amma fakkeenyaaf gaafa biyya deemu namoota baay'eetu foormii akkanaa kana uffateetoo deeman foormiidhaan gala maaliif micayyoon wayii akka carraatirree miti tasarree miti. Micayyoon sun immoo iqaamnaamne hin qabdi. Micayyoon amma foormiidhaan galtee paaspoortillee seerumaan kennanii fi galtee jechuudha. Tokko immoo wanta itti godhanii anuma fuudhanii Itoophiyaatti gasanii anuma Itoophiyaa galte of beektetu namoota meeqatu jira. Dhugaa dubbachuuf amma ani yeroo gaafan biyya deemu micattiin takka uniforma kana uffattee deemti. Yaa'u shaarbillee ofirraa hin fuutu gaafachuudhaaf jechuudha. Shashafanattee jirti. Nama bakka ishiin yeroo sanitti dheedaa of hin beektu nu wajjiniin ani bakka
deemichu mashii bichaa beekti malee bakka deemtu hin beektu. Gin gaafa Itoophiyaa geessee bakka boolee geessan obbeekte yeroo obbeeksan tomaa harkaan qabdu iyyitee jechuudha. Namoonni mirmatee waan qabaniin gargaaranii akkasitti waaqni kana kun hin jira. Kun immoo mucayyoon tuni homaan taane nagaadhaan sammuun ishee fayyaadhaan uffata jijjiirachuu baatte nagaadhaan galtee jechuudha. Kun waan nama hin jedhu miti. Gin namoota akkanaa baay'eetu jira. Isheen tokkos immoo namoota baay'eedha. Nama tokko lama miti dhugaa dubbachuuf waan hin argee fi amma micattiin suni ani yeroo dhuftutti baqa ijoolleen akkanaa kun beektanii xiqqooshii dhukkubsattoota moo maal kan jedhu gaafin namoota baay'een gaafatanii turan. Gin micattiin isheen tuni fayyaa nu. Kanaaf fayyaa guutuu osoo umaan ta'in osoo dhukkubsatin gara biyyaa galan immoo oma waa takka shiitu nama hin jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta gaafii namatti ta'u miti. Gin nama azaazanaa namni arboon hundi tokko miti. Uffata marreeti gaafa isaan qinaatiin isaanii qinaatii miti. Yaa beektu jechuudha. Warreen biraa deemtaniis illee beektanii warreen achi jira. Baqa qinaatii isaanii uffata amma gaafa jijjiirrattee ati gaafuma takkitti isaan biraa deemuudhaaf kaate yoo ati ija jabaatte malee yoo sodaatte isaan jijjiirradhullee kan siin hin jenne ni jiru. Garuu immoo sodaa isaaniitti irraan kan ka'e mucayyoon tun akkanatti deemtee galtee ta'uu danda'a. Dhukkubsattee miti ofii isheetiif. TikTokii dhuunfaa ishee qabdu ofuma isheetiif hojjette ofuma isheetiif gallakkiste namni waraabeti miti. Isheen saalfanne gin ijoolleen akkasii waan nama saalfachiisu miti jammar nagaadhaan sammuu guutuudhaan harka fayyaa miila fayyaa gaafa biraa deemte uffanni ni jira. Uffanni waan akka waan si fayyadu miti. Tarii namoonni baqa inni ilaaluu miti inni beektu namarraa addaa uffanni namarraa addaa gaafa ta'e namni amalaalaa dhaaf malee kun waan baay'ee akkas nama ajaa'ibee akkas nama dhiphisu miti. Isheen hin dhiphanne uffata hookan itti bareedee ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuu namoonni tokko tokko itti waan baqa ittiin yaadannoodhaaf illee ta'uu danda'a. Annaa kana waan hundaaf iyyuu mucayyoon tuni kanaadha. Ijoollee baay'ee maal taatee hin jedhanii ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Shuma jalatti iyyuu namoonni kun immoo mucayyoo fuudhanii irratti boo'u maal jedhu. Yaa ta'u gin tariyyaa'u nama azaazansiisti sirriidha. Sodaarraan kan ka'e ta'uu danda'a. Namooti baay'een ijoollee baay'ee nama sodaarraan ta'uu danda'a. Akkasii beektanii namoonni tokko tokko gin uffata jijjiirrachuun maafi faayida. Ani jijjiirrachuu baatte waanan nagaa fayyaa dhangaluu isheeti. Kana malee waan uffataa waan biraa wanti nama hin jiru jechuudha. Waan addaati miti. Kanaaf ijoollee baay'ee waan an argeefana waan ajaa'ibii miti dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen tokko tokko amma uffatuma qabaniyyuu ijoollee san gargaaranii uffata kan uffadhaa warreen jedhan ijoolleen baay'een jechuudha. Anuma biratti waan an argeef jechuudha. Nan dinqu. Tasallee amma fakkeenyaaf mucattii takka Saawud Arabiyaadha. Madaamni ishee ishiinti beetiin niqaa jira jettee ergan dhufee ji'a tokko jette. Ji'a takka keessatti ilaala. Mee ji'a takka keessatti maal argite? Ji'uma takkitti san keessatti kootuu suuqee deemnaan jettee mucayyoon. Uffata sanillee jijjiirranne caammaa ishiinti beetiidhaan niqaa jirtu sanillee hin baafannee sumarraan dhufte jechuudha. Anuma ishiinti beetiidhaan niqaa jirtu san baatee fuutee paaspoortii achumatti baqa bakkuma xiyyaaraa nageessitee deemnaan jettee paaspoortiin itti kennitee waraqaa natti kennitee jette. Osoo nama beeku ta'ee yeroo sanitti nama oo qabaatte nama san waammachuu dandeessa. Nama si gargaaru jechuudha. Gin ishiin tun nama hin qabdu akkasumatti galtee jechuudha. Isaan akkanaa kanatu baay'ee nama asaasisa. Osoo uumaan hojjeteetiin kun immoo cubbuudha. Yoo barbaanne ta'e biirootti deebisuudha malee akkanatti gara biyyaatti deebisuun ishiidhaafis kasaara mucayyoodhaaf illee. Waan akkanaa kana kan nama azaazansiisu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu
namoota akkanaati malee isheen hojjetatteeti kan galaa jirtu jechuu kiyyaa fi anna akkasii viidiyoon kiyya guyyaa akkanuma fakkaatan siniin jechuu jaalladha warri micayyoon tun maal taate baay'ee namoota baay'ee akkana jechaa ture inna waan akkasiiti kun waan rakkoo qabu miti so waan akkasiniin jedha turtii gaarii qabaadha hanga walitti deebinutti